yesterday Benjro. That's what I know. That's Kia, hala kami mucayo rama la kanya te me gochan nuta garsi sudan desa, gochan nuta garsi me. Biyenya, mana kau gawe karanya? Arat, iya. Amma erga malak ni sun sira dabati akam kesi jirtu. Biyenya udah lagatin tu malam umat. Allah Malaysia ba. Silani kamale tigalte wanjir unduma tu murtete mo akam naib si megan. Wanjir hunda murrejra. Dubai jira acu kesi base odu kerosu biti kutinja sitiku. Dubbate jirti. Wan dubbatame kanani muna muni gara-gara keessa yaada daddaa kennuu danda'u jecha daddaa jechuu ni danda'u. Kunis mufachiisu kanis arsuu danda'a. Yookaan innis maqaan isaa miidiyaa irra bahee jiratti dhagahamuu danda'a, aaruu danda'a. Kanaan achitti akkasiin miidiyaa irra ooftanitti maallaqa akka waan inni maallaqa yeroo jedhamu dhugaadha namni wajjin jiraatu wayi muka nyaata. Namni wajjin nyaataa dhuga wantoota akkasiitiin alatti karantilii kallattii maallaqa hangana ga'u wayin harkaa fudhatee nama morme wanti siin jettee dubbattee jettee jiru. Tariitii yeroo sanatti miira keessa galtee jechuu dandeessi. Amma irratti qulqullumaan jechuudha. Obboleessi keenyas nu bira jira. Qulqullumaan jechuudha. Yoo tariitii aantummaaf maaliin jettan anaaf kiyyaaf roozaa malee ijoolleen kun namoota arsiiti. Maalum haada arsii fi haada arsii. Innis arsiidha. Kanaaf jechuudha. Garaagara hundi keenya iyyuu waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaafi haqaaf rabbiif jennee waan kana kan dubbannu kan arginu waan ta'eedhaafi. Kanaafi obboleettii keenya kanaafis jechuudha roozaadhaafis kallattii barbaachisaa ta'e kamiinuu jechuudha ilmaan Oromoo akkuma yeroo dhimma oduu namaa olii gadi oofuuf jettan fiigaa dhuftanu ammas ammoo yeroo rakkoon kun uumamtee jettu isii cinaa dhaabbannee yaadaanis dhimmoota garaagaraatiinis faana jiraachuu waan barbaachisaa ta'eef jechuudha amma irratti jarri lameenuu murtee kana jedhamu murteeffachuudhaaf tarii itti dhagahamuu danda'a har'a jedhanii har'a murteeffachuu dhiisuu danda'u warri miidiyaa irra deemtanii maqaa isaaniiti. Ini aku masa ini ini live hin offatina kanan sini jechuu barbaade yaada dabalataa yoo qabaat yaadni dabalataa hin jiru obboleeyyan keenya wanni jiraachuu qabu waan kana waan amma viidiyoo warri bira jiru kana viidiyoo kana kaasa maqaa Oromommaatiin isin gaafanne kanaan waan rabbi nu argisiisee fi waan arginellee obboleeyyan keenya bakka jiranitti dhugaan isaanii ifa galaadha jaalala wanni biraa hin jiru. Mallaaqni harka walitti amma kana kennine jedhan jiru wanni jarri walirraa jiru waliin nyaatan waliin dhugan namni gartanii gaafa walitti dhufu waliin nyaataa waliin dhugaa Arasheel godha waan kana adda wanni tokko mun jiranii kanaafi gamanumaan warri nu meeshanisaa kana nu isinirra turuu kennanneef nu uffacha isin jenna. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkasii inshallah obboleewwan kiyya roozaanis waan jettu jechuudha. Rooza waan dubbattu qabda? Kanaaf fakkaata obboleetti waaqa Isin dandeessa obboleewwan kiyya? Maal isin dubartiidha taa'aa jirti waan jiru waan dabalataa obboleewwan har'a jedhamee har'a wanti kallattiin deemu hin jiru dhimma jaalalaati. Jaalala jechuun ammoo hundi keessaniitu hin beektu. Dhimma maallaqaa miti dhimma jaalalaati. Dhimma jaalalaa ammoo namni miidiyaa irratti ba'ee akkana akkas jechuun seeriin atti hin fakkaatu. Anaknya waliin araaramneerra abbaan akkatti deebi'ee jira. Ishii gaara halkasoo baduu taane qoo. Miira keessaa beekti. Abbaan akkatti deebi'ee jira. Das badoonyaan das balaachuu. Wanda jechuudha si balaachuu seetolchuu gira halkasa zaare. Madaamee kilooraksii dhugaa akka kooti taala ennaan tanaa hun. Ilaali obboleewwan koomatti siif banuudhaaf waan isaan siif deebisan. Moo cufameeru mataa? Daala. Kanaaf akkasii obboleewwan kiyya akkasii kiyya atis dubbisiini obboleewwan kiyya jechuudha. Waan jiru jechuudha. Asiin ana jaarsa jira. Jaarsa jidduu ta'ee dhowwaa jira. Waan dhageeffadha waan namni kuma lamaa kun dhageeffata. Kan suuraa isii kee gargaachitus. Suuraa dhamma suuraa garuu wanti isin dhaabna dhageeffata. Kiyya kana osoo suudii teettee Suudarabiyaa teettee Kuwaitiin teettee Kwaatariin teettee keessa si quba qabnaa maaliif si quba qabnaa sani wanta akkasii eenyumtu nu hima jedhamta sirni beeka garuu immoo wantan isin jechuu barbaadu na dhageeffata.
Kiyyaanis ilma namaati. Dogongoruu baatullee gorfachuu yaali. Waan hin taane namarratti dinnaa yaa ummata. Dhugama girrisaa nuun jedhe taa'ee dandara. Wallaahi laazim. Homa qabdan qabatanii hin fiiginaa. Isin biyya ijaartan mata yookiin riyyaan keessan oolan. Kanaafuu Ummata biqiltii bonee gura yaa ummata kana. yaa ummata kana dhaggeeffata. Ummata Oromoo kana jechuun fayyaalessuma bara wallahi. Xiqqoo dhoo kana argaa miti. Inni sila si arrabsu inni sila garsi garagalchi inni maal ta'uu hodhee bilee biqiltii bila. Ciao jedhe ciao wallahi isin kun. Masha Allah maali miskiina wallahi. Akka gootanu namni yeroo dhaggeeffadha obboleewwan namni wal dhabuun walii jiraachuu walitti mufachuu wantoonni garaagaraa jiraachuu danda'a namni ilma namaati fiilingii garaagaraa qabaata jarjartanii namatti hin murteessina jarjartanii namatti hin murina please akkasii inshaallah rabbi khayrii haa godhu waa jarjartanii hin murteessina suuraalee viidiyoolee namaa maqaadhaan maxxansitan haqaa balleessaa Rabbi jiraatu waa'ee kaartii taasisa. Adara Rabbi jiraatu mijoon arsiin arrabsine. Arsiin arrabsine kutaa tokko jiru arrabsine wanti siin arrabsine fidan jechuudha isaan irraa kaasee jechuudha waan kana adda baafachuudhaaf lameen isaaniitu bakka taa'anii jiran nutti adda baafachuudhaaf yaallee turre obboleettiin keenya dhugaadha jaalala marti keessanuu ni beektu namni jaalate tokko fiilingii yookaan miira akkamii akka qabu beektu wal jaalachuun gargar ba'uun waan irra eegale miti addunyaa amma keessa jirrutu yeroo rakkisaadha. Ilmi namaa tokko yookiin rakkoon tokko uumamee jedhee jireenya dhuunfaa namaa keessa galuudhaan haaluma namni wajjin jiraatu haaluma namni waliin oolee bulullee kan namaaf murteessu kan namaaf jaju godhu ilma namaati. Kana jechuun miidiyaadha. Bara rakkisaa keessa jirra. Kaleessas waan kanarraa dubbachaan ture. Suuta jennee sirii dhumarrattu akka jaartii ofii waliin bulani nama miidiyaatu namaaf himaa jennee irraa dubbachaa turre. Kana yeroon jedhu obboleewwan keenya kamtu kallattii kamiinuu akka miidhaman hin barbaanne. Yeroo kamiyyuu yoo ta'e jedhe jechuudha. Wanti godhamuu qabu ammarratti maaltu fala? Namoonni jechuudha osoo dhimma kana addan baafanne anarraa kaasee jechuudha fiilingii adda addaa yookaan nama tokko murree yookaan nama tokkotti muruu dandeenya. Kan ammoo suuta jettanii itti siqanii yoo waan kana dhageeffatan argitaniin alatti wallahi murteessuu hin dandeessan. Jarri lameenuu gubaa garaa qabu, jarri lameenuu muffii garaa qabu, jarri lameenuu waan keessaa qaban qabu. Haqa jara lameeniitu suuta jettanii dhageessanii adda baasuudha malee fiilinguma isinitti mul'ate waama namni tokko dubbate qofaan murteessuun gaarii miti. Obboleettiin keenya yeroo ammaa keessatti dhugumatti jaalala obboleessa keenyaa kana qabdi. Jaalalli ammoo waan qaanfachiisu miti. Jaalalli ammoo salphina yookaan tuffii yoo dhimma biraa miti. Jaalala jechuun eessayyuu jira. Bineensa keessayyuu jira ilma namaa keetii jechuudha. Wal jaalatanii ammoo gargar ba'uun yookaan wal jaalatanii walitti mufatanii wal dhabanii walitti deebi'uun waan irra eegale miti. Namni keenya akka waan wanti hundi haara'ee ta'e namni keenya yeroo waan akkana dubbatamu akka waan ofiif gara kamiinuu qulqulluu ta'etti yookaan of qulqulleessa yookaan dhimma biraatti deemuu danda'a. Kanaaf namoonni suuraa kiyyaas haa ta'u suuraa mucayoo kanaa kallattiin taaneen fayyadamtan jalqaba irratti akka ilma Oromoo tokkotti aadaaf adaba Oromoon qabdu miti. Dhimma nama lamaa namuma lamaaf dhiisa. Nu akka Oromootti wantoota irraa dubbachuu qabnu wantoota irraa hojjechuu qabnu kumaaf kiitilatu nu faana jira. Dhiisa suuraa isaanii sana kaasaa achirra. Namoonni viidiyoo irratti hojjettan namoonni wantoota garaagaraa hojjetanii maxxansitan kaasaa achirra. Maqaa namaa irratti wanti gootan hin jirtan. Kanaaf jechuudha obboleewwan keenya inni dhaga'e Roza waan jiru kanaaf jechuudha obboleewwan keenya kallattii barbaachisaa ta'e kamiinuu jechuudha hundi keenyayyuu Roza